Ashaba akkam jirtu maatiin chaanala keenyaa marti keessanii guyyaa irraa viidiyoo haaraadhaan walitti deebinee jirra. Yeroo dheeraadhaaf viidiyoo tun hojjetiin turre jirra. Sababni tokko tokkoon jechuudha. So guyyaa irraa viidiyoo keenyaan garaagarummaa moolaalitii fi moolaaritii maal akka ta'e kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Chaanala kanaaf haaraa kan taatan jalqabarratti sabiskiraayib gochuun akkasumallee hiriyoota keessaniif sheer gochuun nu jajjabeessaa isiniin jenna. Gaaffiiwwan adda addaa teelegiraamii keenya irratti hojjennee gagadhiisaa lakkisaa wanta jiru teelegiraamii keenya irraa seentanii yuuzarneemii asirratti mul'atu kanaan seentanii irraa fayyadamuu dandeessu jechuudha. So barnoota keenya irratti moolaalitii jechuun maal jechuu akka ta'e kan jalqabarratti waliin ilaallu ta'a jechuudha. So molality means it is the amounts of substance which is dissolved in certain masses of the solvent yookaan immoo molality jechuun karaa biraatiin molar concentration jedhamee kan beekamudha jechuudha. So akkasumallee wanti tokko substansiin tokko maas yoo solventii hangi isaa murtaa'aa ta'e keessatti yoo kan dissolve ta'u yoo ta'e maal jedhamee waamama jechuudha. Molality jedhamee waamama jechuudha. So karaa biraa it is defined as a moles of solid per kilograms of solvent yookaan immoo karaa biraa kan inni ittiin define ta'ee argamu molality jechuun moles of solidity keenya yookaan moles of solidity tokko kilogram of solventiidhaaf yoo irree maal argachuu dandeenya jechuudha. Molality argachuu dandeenya jechuudha. So akkasumallee the unities of molalities are m or mole per kilogram jechuudha. So m's mooliin kun maal agarsiisa jechuudha. Molality yookaan immoo mooliin kun kan maalidha? Moles of solidityidha. So moles of solidity keenya unitiin isaa maalidha jechuudha. Moolii yeroo ta'u kilograms of solventiin immoo kanaan bakka bu'a jechuudha. So the molality equation is molality equal to moles of solids divided for kilograms of solvent. Molality jechuun maal jechuudha? Yookaan immoo foormulaa molality moles of solidity keenya fuunee kilograms of solventiidhaaf yoo hirree maal argachuu dandeenya jechuudha. Molality argachuu dandeenya jechuudha. So example kana yoo waliin ilaalle a solution is prepared by dissolving 10.2 gram of glucose in 405 gram of water. The final volume of the solution is 440 ml or milliliter. So find the concentrations of the solution in units of molality. So akkuma beekamu jalqaba irratti foormulaan molality maal akka ta'e hin beekna. So foormulaan isaa molality equal to moles of solid molality equal to moles of solid over kilogram of solventidha. Solventis. So this is the formula for molality. So first we find the moles of glucose. Jalqaba irratti kan nuti barbaannu moolii glukoosii barbaanna jechuudha. Molality keenya argachuufi. So first we find moles of glucose. Glucose moles of glucose keenya barbaaduuf immoo dirqama maal beekuu qabna jechuudha. Molar mass of glucose beekuu qabna jechuudha. So molar mass of glucose is molar mass of glucose. Molar mass of glucose keenya meeqadha? 180
gram per molidha jechuudha. Kun molar maasii gulukoosiidha. So moles of gulukoosii keenya argachuu fi maal gochuu qabna? 10.2 gram of glucose wal qixanii ta'a. 1 mole of glucose irra molar maasii keenyaadhaaf irra jechuudha 8.1 gram per moliidhaaf irra jechuudha. Yookaan immoo gram of glucose kanaaf irra jechuudha. So yeroo kana meeqa arganna? Yeroo kana 2.5 moles of glucose arganna jechuudha. Kana arganna jechuudha. So kanatti aansuudhaan giraamii kana gara maalitti jijjiirra jechuudha? Gara kiiloogiraamitti jijjiirra jechuudha. So next we change we convert grams into kilogram. Giraamii kana gara kiiloogiraamitti jijjiirra jechuudha. So kan maalidha? Kan bishaanidha jechuudha kun. Grams of water. So 405 giraamii baay'isuu tokko kiiloogiraamii irra 1 giraamii ta'a jechuudha. Yeroo kana 2.4 kiiloogiraamii arganna jechuudha. Kun giraamii gara kiiloogiraamitti yeroo deebinu jechuudha. So now we plug the moles of glucose and kilogram of water. Kilogram of water into what? Equation. Equation kan molality keessa galchina jechuudha. Yeroo kana equation molality immoo akkamidha? Jalqaba irratti akkuma ibsine molality equal to moles of solute over kilogram of solvents. So moles of solute keenya meeqa arganna jechuudha? Sila jalqaba irratti 2.5 arganna jechuudha. Irra kilogram of solvent keenya yookaan immoo solvent keenya weetarii wanta ta'eef giraama 405 gara kiiloogiraamatti gaafa jijjiirre 0.405 kiiloogiraamii arganna jechuudha. Kanaaf iyyuu kiiloogiraam of solvent keenya meeqadha jechuudha? 0.405 arganna jechuudha. So yeroo kana molality equal to molalitiin keenya meeqa ta'a jechuudha? Molality equal to 0.140 m ta'a jechuudha. So deebiinsa kana ta'a jechuudha. Jalqaba irraa kaafnee haala kanaan yoo ilaalle haala salphaa ta'een argachuu dandeenya jechuudha. Jalqabatti 0.405 keenya maalidha? Kilogram of solvent keenya jechuudha. 0.0566 moles 16 immoo maalidha?
moles of solidity keenya ture jechuudha. Moles of solidity keenya ture jechuudha. So examplein jalqabaa deebiinsaa 0.140. So the other one is molarity. Molarity is the amount of substance in which is a certain volumes of the solution. Inni kun immoo molarity jechuun amount of substance kan volume yookaan hamma volume yookaan solutionii tokko keessatti dissolve ta'u jechuudha. So it is defined moles of solid per liters of solution. Isa duraa irratti yoo argitanitti yoo ta'e kan moolaalitiin sabistaansii kan maalidha volume osoo hin taane maasiidha jechuudha. Maasii yookaan immoo per kiiloogiraamiidha jechuudha. So asirratti garuu moolaalitiin moles of solid per liters of solution or it is known as molar concentrations of solution jedhamuun beekama jechuudha moolaritiin. So molarity is it is a molar concentrations of solution, and the other one is the unities of molarity is m capital or mole per liter yookaan mole per liter dha jechuudha. Form maal isaatu unity isaa jechuudha. So a 1 molar or molarities of the solution is said to be 1 molar yookaan 1 m kun maal jedhamee beekama 1 molar jedhama jechuudha. So molarity equation equal to yookaan molarity equation keenya molarity equation equal to moles of solids divided for liters of the solution yookaan m capitaliin jechuun maal jechuudha molarity dha. So molarity equal to moles of solid over liters of solution yookaan liters solution yookaan immoo moolii solidii keenya yoo fuune kan solutionii keenyaaf irree maal argachuu dandeenya molarity argachuu dandeenya jechuudha. Yookaan solutioniin sun fakkeenyaaf miililiitiriidhaan laatamee jira yoo ta'e gara liitiriitti deebisuun dirqamadha jechuudha. Fakkeenyaaf solutioniin sun 1000 ml yoo ta'e gara liitiriitti yeroo deebifnu liitira tokko wanta ta'uuf dirqama gara liitiraatti deebisnee hojjechuu qabna jechuudha. So example kana waliin haa ilaallu. A solution of hydrogen peroxide is 15.2% by mass. What is the molarity of the solution? Assume that the solutions has a density of 1.01 gram per milliliter. So akkuma gaaffisaa irraa mul'atu kun immoo so jalqaba irratti assuumiidhaan wanta nuti fudhachuu qabnu solutionii sana keessa 1 liter of solutionii yookaan immoo liitiriin tokko kan hydrogen peroxide ni jira jennee fudhachuudhaan assume goone fudhannee hojjannaa jechuudha. So by assuming we have 1 liters of the solution of H2O2 or hydrogen peroxide. Hydrogen peroxide hin qabna jechuudha. So jalqaba irratti kan nu barbaadu qabnu mass of solutionii barbaadu qabna. Mass of solutionii keenya argachuuf immoo dirqama maalirraati arganna? Density nu kenname irraati barbaanna jechuudha. So to find the mass of solution we must use the densities of a given density or density nu kenname sanarratti hundoofne hojjenna jechuudha. So 1 liter
times 1000 ml irraniidha. Tokko liitiriin tokko ml 1000 yoo ta'e liitiriin tokko meeqa ta'a jechuudha? 1000 ta'a. So gara giraamaatti gaafa deebinu baay'isu 1.1 gram over ml. So kun gaafa deebi'u meeqa ta'a? 1010 giraamii ta'a jechuudha. So erga kan argannee fi sattaan duratti maal barbaanna? Mass of hydrogen peroxide kan solutionii sana keessatti argamu barbaanna jechuudha. So next find mass of hydrogen peroxide which is present in the solution. Solutionii sana keessatti kan argamu jechuudha. So kan argachuuf immoo 1010 giraamiin baay'isu duwwaa tuqaa 152 kanaan baay'isna jechuudha. So yeroo kana meeqa arganna? 153.52 giraamii arganna jechuudha. So mass of hydrogen peroxide keenya 153.52 giraamii ta'a jechuudha. So kanatti aansuudhaan we convert the mass of hydrogen peroxide into moles of hydrogen peroxide itti jijjiirra jechuudha. So convert mass of hydrogen peroxide into moles of hydrogen peroxide. So yeroo kana 153.52 gram of hydrogen peroxide times 1 mole of hydrogen peroxide over molar mass of hydrogen peroxide dhaan hojjenna jechuudha. Molar mass isaa immoo 31.4 giraamiidha jechuudha. Kan maali? Kan hydrogen peroxide. So yeroo kana moles of solidiin keenya yookaan moles of hydrogen peroxide keenya meeqa arganna jechuudha? 4.95 arganna jechuudha. So kana jechuun karaa biraatiin maal jechuudha? Moles of solid yookaan immoo moles of hydrogen peroxide jechuudha. Erga kan argannee fi molarity keenya barbaaduudhaaf molarity means molarity jechuun maal jechuudha? Moles of solid over liters in solution. Erga kana ta'eeti since we have 1 liters of solution. Solutioniin keenya silaa assume kan nun fudhanne meeqadha? Liitirii tokkodha jechuudha. So yeroo kana moles of solutiin keenya asitti 4.95 arganneerra jechuudha. So molaritiin keenya wal qixaa ni ta'a. Moles of solutiin keenya meeqadha jechuudha? 4.95 over solutioniin keenya liitiriidhaan immoo meeqanne fudhanneerra jechuudha. Silaa assume 1 liitirii fudhanneerra jechuudha. So 1 yeroo kana molaritiin keenya meeqa ta'a jechuudha? Molarity equal to 4.95 ta'a jechuudha.